keenya atuugaa walumaanoo quba qabnanii beektaasi waan kanarratti maalirra dhaabbatteeti waan kana jette maaliif jette maaltu si jechisiise akkamit jette waan kana takka takkaan nu deebista inneeti si gaafanna suma bana dura. Aye, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Okay. Ummata keenya galatooma bakka kanatti argamu keessaniif galatoomaan isiniin jedha. Itti aansuudhaan immoo warroonni asirra dhuftanii dubbataa jirtanillee guddaasaa galatoomaa jazaakumullahu khairan. Wanni isinitti immoo akkuma sagalee kiyya dheengaddaa waraabdan sanitti sagalee kiyya kanallee naaf waraaba. Okay. Itti aansuudhaanii balleessaa kiyyarrayyuu wanti isin dallansiise maayikii qabadhaa mina deddeebisa sagaleen eenyu biraay. Ba'ee deebi'u sagaleen adda deebisa. Qoy mee Hamza ana wanni godha. Hamza qoy. Bareedaa jira. Isaa qaba qo'ish. Okay, muutaran si godha. Mee ammoo dubbat maayikii qabadhaan teessuun maayikii qabadhaan san nyaata chiifte. Toofi mee. Ay, boni yejin. Okay, na Amma sanuma. gocha kirra laala amma bareedadha. Gocha kiyyarra jecha kiyyatu namoota hedduu takka natti muufachiiselleedha. Bakka nan eegneettiin jalaa argame bakka uummanni kun nan eegneettiin argame dhugaa dubbachuudhaaf. Ani uummata kiyya wallahi dhiifama isiniin jedha. Garuu immoo sababa maaliitirraan kaatee it's okay normal no kan jettisanii deebisii naan jedhanii jiranii warra asirratti argamanii sababbiin aan akkas jedheefi sagalee kiyya qofa waraabdanii sagalee Hamza Sheikh Jabir dhistanii jechuudha. Isatu warri gaafsan jirtanii yoo gaafsan immoo jiraachuu baattanii siniifaniin ibsaa jechuudha. Isatu akki jedhee gastii irra taa'ee abbaan mana booniyyeetii fi booniyyee waliin jiraachuu isaanii na shakkisiisaa torbe lamayyuu waliin jiraatanii ji'a lamayyuu waliin jiraatanii jedhe. Wanni sun dhugaa dubbachuudhaaf kun qadara rabbiiti. Namni guyyaa tokkoonis adda ba'uu danda'a. Namni du'aanis adda ba'uu danda'a. Jireenyaanis adda ba'uu danda'a. Kun waan namni namaaf murteessu miti qadara rabbiiti. Ani abbaan manaa kiyya waliin yoo jiraanne ni jiraanna. Yoo rabbiin immoo waliin hin jiraattan jedhee akkanumatti qilleensumarraa nu gargar ba'uu dandeenya. Kun hin beekamu jechuudha rabbitu beeka. Nama hedduutu wal argina jedhee osoo waliin argin dhabamatee jechuu wal dhabaa jechuudha. Tokkoffaa kana inni lammaffaa irratti immoo jedhee ani online irraan turre yeroo online irratti deebi'u wanna akkanaa kana laalee baay'ee tokko mataa kan koona qabachiisee mataa kan koona dhukkubee jedhe. So namni badii tokko yoo ani dalagee namni hundumtiyyuu gaafa online irratti deebi'ee badii kiyya san kaasee dubbachuu qaba. Namni hundumtuu badii kiyya saniif deebii kennuu qaba. Okay, wanni sun guyyaa lama guyyaa sadi dura dalagamee jira ta'ee jira. Garuu namni hundumtiyyuu badii ishiin dalagdee kanaaf deebii kennuu qaba, yaada kennuu qaba akkamit jedhee yaada. Wallahi waan san tuna aarsee ani akkas jedheen malee wanni kun sirriidha yookaan immoo hin dogongorree jedhee ofirratti murteessee miti kan inni yeroo san dubbadhe. Uummata keenya wanni beekuu qabdanii namni ni dogongora. It is okay normal nomoo kan hin jedhe. Namni kamiyyuu bani Adam hundi isaatiyyuu dogongora ni qaba. Dogongorri keenya dogongora garaagaraa haa ta'u malee dogongora ni qabna jechuudha. Kan dogongora hin qabne yookaan immoo kan hin dogongorre Rabbi qofaadha jechuudha. Maal ani malaayikaa miti. Ani nama jechuudha. Galee ergan nama ta'e immoo namni maaliif dogongora intalli kun maaliif dogongortii kanaan jettanii kuni maaliif dogongora jechuun hin danda'amu namni. Wanti nama dogongorsiisu waan hedduun jiraachuu danda'a. Saniif galee. Ammoo waan sana ani dirreetti hin baasne wanni sun privacyidha. Osoo ani addunyaa fuulduratti ba'ee waan akkanaa godhe itti amantee akkana gootee jettanii naalloo lullee dandeessan ani sinimaatii kiyya jechuudha. Wallahi yoo naalloo tanillee sinimaatii kiyya waan feetanillee naan jettan jechuudha. Ani isinitti hin qabamu. Ani obbolaa kiyyalleedha maatii kiyyalleedha isin. Garuu naalloluu keessaniif illee
galatooma maaliif jennaan ofiin baree ofii kiyyatti deebi'aa jechuudha. Akkasi. Dammoo an dhiifa manaaf godha. Yoo dhiifamni koo siniif ta'uu baatellee dhiisa. Garuu bakka ana dhiisa ani haa jiraadhu. Itti aansuudhaan waa'ee kiyyaaf dhiifama sin gaafadhee jira. Wanni dhiifama caalee hin jiru. Dhiifama manaa gochuu baan yoo diddanillee no problem rakkoon qabu. Suni sinii fi rabbii keessantu walitti hafa. Ani garuu dhiifama sin gaafadhee jira. Rabbii kiyyamoo kana dura dhiifama gaafadhee jechuudha. Ammallee dhiifama rabbii kiyya nin gaafadha. Nama immoo gizee takkitti bakka dhiifama sin gaafadha irra deddeebi'ee dhiifama waggaa tokko guutuu sin gaafachaa hin jiraadhu. Irra deebiidhaan immoo waa'ee dhimma abbaa mana kiyya kana Oromoo wallahi anarrayyuu waa'een isaa hedduu takkana yaaddessa beektanii. Inni kuni barsiisaa diin islaamaati. Beektanii wallahi ani abbaa mana kiyyas ta'ee ta'us baatee namni diin barsiisuu hedduu takka garaa kan kona nyaata jechuudha. Wallahi hedduu takka maaliif jennaan dhaloota boruutiif walaalummaa keessaa nu baasaa jira. Namni diin barsiisuu lubbuu tantee tana si beeksisaa jira. Sii fi atii fi rabbiin akkamitti akka walitti dhuftan atii fi rabbiin akkamitti rabbii kan kee akka gabbaruu dandeessu si barsiisaa jira. Wallaalummaa keessaa kara beekumsaatti si oofaa jira. Beektee? Boru jechuudha addunyaa kanarratti namni afuun jiru. Yoo ati diin barattee yoo wallaalummaa san keessaa hin baane jiraachuun kan keetu faayidaa takka hin qabu. Jiraattees duutees jechuudha. Namni diiniin ala jiraatees du'ees faayidaa waa takka hin qabu garuu jechuudha. Wallahi namni alra arkaana islaamaa arkaana insanaa waanuma takkarraa ka quba hin qabne garuu ustaaza kana gaafa gad deebistanii akka itti qoostanii xiqqaa guddaan keessan itti qoostanii itti taphattan kana saa inni Oromoodha bar. Oromoo dhiigni keessan tokko bar. Namoonni amantii biraa isa qeeqanillee dhiigni keessan tokko bar nama Oromoo nama afaan Oromoo dubbatu wallahi garaa sinin nyaatu amma jechuudha. Osoo namni kun gadi ba'ee jechuudha wallahi osoo gadi ba'ee du'ee argame maraataa osuma maraatuu ajjeese jettuun malee namni osoo isa ajjeesellee wallahi maraataa osuma maraatuu ajjeese akkas ta'e jettuun malee gumaa isaallee hin barbaadaniif jechuudha. Haa jiraatu wallahi haa jiraatu. Akka hireen isa jiraachisetti haa jiraatu irraa gadi bu'a. Okay namni kun yeroo tokko dhufee miira hin taane isinitti dubbachuu danda'a. Yoo wanti inni dubbatu sun yoo siniif ta'uu baate dhiisaanii yoo siniif ta'e immoo yoo siniif danda'ame gorsaanii akka ofitti deebi'u taasisaanii yoo siniif hin danda'amne immoo dhiisaanii haa jiraatu akkuma fedhetti akkuma rabbiin isa jiraachisetti haa jiraatu. Ani akkana siniin jedha. Innaa dammoo yeroo hedduu dhugaa dubbachuudhaaf isiniin kun isarratti wallahi miinaa guddaa taphattanii wallahi yeroo hedduu jechuudha. Kunis hin dhufaa si gargaara jedhaan sunis hin dhufaa si gargaara jedhaan. Ana sumunii takka akkanaa gootan hin barbaadu. Wallahi sumunii cabduu takka jechuudha. Ani hin barbaadullee. Gargaarsa keessan ani hin barbaadulleedha. Akkana gargaartanillee hin barbaadu. Maaliif jennaan isuma gargaara obboleessa keessana gargaara. Isuma jechuudha. Isuma miidiyaarraa kana ta'u kana mee miidiyaarraa ol garii nu si gargaara nu bakka kan kee jirraan nuti si bira dhaabannaa jedhaaniti. Isuma qubsiisaame isuma kana qalbii isaa tasgabbeessaa wallahi. Ani waan inni ittiin galus waan inni minaamin jedhu isaan isinirraa waa takka hin barbaadu. Ani wanneen jedhu isumarraa dhaabadhaa jedha kan kiyyaaf immoo dhiifama sin gaafadhee jira. Wanti hafe yoo jiraate immoo ittiin deebi'aa siniin jedha baarakallaahu fiikum wa jazaakumullahu khairan waan dhaggeeffattaniif galatoomaa siniin jedha. Galatoome ulfaadhu mooniyye gaafii takka si gaafachuun danda'a. Dhiifama naa godhe. Asumaan uummanni bal'aanii uummanni musliimaa yoo dhugaan amantii walitti qabaatanii musliima taatan
وانت كبيخا نمني يسوس قاده هملكا وجاني الرفسا يوتن كومنتي إشي جلتي يا كان إسنيمتي ومني أمانتان شيء رأيت ما أكجات العادة جرا ينبيخ نجتو أودوام فيت الليبل لستي بكتنا لا ولنا نكتر رددوف ولنا رددوف بكتنا سنيكله بكتنا خوي خدير سنجلجا هم زمان فدو من نار كخدير أسي يادر نكى سنيكله بكتنا بيخاتي نما ديسا إيفا ميته دوغو ميته ردي بيتر سنيكافة تكتكتي بيخاتي أكمل نمني تجادل خنا مرة دربه بلاي خنا نمني بورو كم بيبي سن إسلام نمني جرا يعني يسوع قادم يور بالكوتا يسوع تجمع بالكوتا كان يسوع قالين جنما كان يسوع تكين سلبتا كان يسوع إيسين داردا كلها كم كان يسوع تك إنما فني رايا جانيو وقت كمان تيجي لنا بيفتنيسي جانيو والله لازم والله كمان تيجي تيجيرات دلقي كل لالو كمان راح أنا نبغى بيو إذا كنا ورطنا كلامه مكامو مسلم هم تخيسا كنافو بكتنا كسب بيخا بكتنا بيخا في بوني يو أتى أما إبو ماندي باتي جتشن أنجي سوني جتشن أقلهم ما ندري بس إرفونر كقبل أقلهم كدر مايكي كبتي tokkoon qaba akka hiriyaa booniyyee ta'etti akkan dhimma jiraallee keessa galee beekutti namoonni hedduun illee kara keessaatiin gaafa siinnan galaana gargaaraa jettu maa hin dhowwiinii maaliif akkasiin jettu gootee namoonni naan jettanis hedduu jiranii sanaafis jirri kun warraaf abbaa manaa fi eeyyeen rakkoodhuma ganzabaatu jira walirraa jira fageessee jira otoonni har'a mana isaa baafatee waan hundaa sirreeffate mucaan kun itti galuuf homti siidaan gessullee hin jiru inni illee akkuma nutis barataa isaa taane achi keessa turretti mana isaa karaatti hafee jira manni isaa hin xumuramne isiinis immoo maatii gargaaraa turte ta'a otooni kaan godhamiin duras nama ana caalaa isii beeku hin jiru hagam qabdiif hagam hin qabdu mucaan kun nama too'eeti tikkeetti murattee galuu dandeessu miti wallaahi nama birree ofirkaa qabdu miti maatii keenya soolumaan gargaarraa ammas immoo waan hojjetaa turte ni qabdi kanas nu hundinuu ni beekna birrii tokko hin qabdu jechuudha otoo har'a kaatee galuuf jette bakka kanatti inni silaayyuu waan jaallatuu fi isiinis immoo abbaa manaa isiiti erga yaani dhimmi kun argame abbaa manaa kiyyaatti galuun barbaada seenaan jette aniin kun hiriyaa isheeti abbaa manaa isheetti akkasiin galtuuf anis immoo nin fedha malee yookaan dammoo akkasiin hin galle hin barbaadu jechuudha akkamittan abbaa manaa keetiitti hin galeenii jedhee si dhowwuu danda'a namoota maaliif dhowwuu diddinaan jedhaniif ammallee namoonni gargaaruu barbaadan rabbiif jecha namni kun nama diinii rabbii barsiisaa jiru barataa 200 ol kitaaba quraana uruufa hadiisa waan hunda barsiisuutti jira namoonni gargaaruu barbaadan namni dirqiin nuti kiisii keessan keessaa fuudhu hin jiru rabbiif jecha gargaaraati jira kana waliin gaati miidiyaarraallee manatti galchaan jedha akka nama tokkootti anis akka nama tokkootti hiriyaa siillee ta'uu bira dhaabbadhee gargaaruu nan danda'a ammas immoo namni hin barbaannes hoo jiraatan dirqamaan namni fidee gargaaraa jedhuun hin jiru namni immoo gargaaruu barbaadu namni 5 namni 10 yoo jara kana gargaaruu barbaade ni ga'a jedhee yaada akka mataa kootiitti jechuudha kanaafuu kana ammas immoo isiin wanta yookaan dubbachuu qabdu waan uummanni miidiyaa kun isiitti dallanes ta'e irraas dubbataa tures ta'e akkaataan isiin itti dubbattee fi akkaataan namni itti fahame waan garagara ta'eef isa kana waan dubbattu isiitu beekaa asumaanuyyuu an akkan hiriyaa ishee ta'eettillee namoonni isiitti mufattan muslimas ilaallatee ummata oromoo guutuullee ilaallatee bakka kiyyaanillee dhiifaman isiin gaafadhaa obboleettii keenyaa fi ustaaza keenya maamma bayaanee gargaarree akka jarri wal bira gahanaa goonu fedhii rabbiitiin nutillee rabbii gaditti jara gargaarree bira hadhaabbannu jedha kana akkasii obboleewwan keenya assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh muradheen jira maayikii gara nama biraa dabarsee jira itti fufaa galatoomii seenaa ulfaadhu abshir qaalii teenya laal jara keenya namni bara mana jaaru jaartii galfatuu dhiisii taqabuunii haa sini gale rakkoo bara mana namni jaaru namni ni hoqqatallee gabbatalleen ni hoqqatallee sini gale rakkoo mana nama jaaru gizee mana nama jaaru tuni nama mana jaaree beekuttu beekaa isin hin beektan
warri khaanin gargaaru maarre tankun namni kun darasaa laafisif jedhan qabu nama diini sheekotii meeqa kan biyya teenyatti finnee mana itti kanninee waan dalaguunis pilaana itti baafnee meeqa qubsiisaa jira siigalee silaa sadarkaa santu isaan mala ture akka inni kitaaba qaraasisuu jiruun haa ta'u garuu maal waan ta'eef waan jedhu san achuma kaanneeti warri odo darasaan qoftinuu gargaarte manaa miti faabirikaatti dhaabdira dhaggeeffadhaan. Darasaan qoftinuu jechuudha. Darasaan garee keessa jirtu qofti garee adda keessa jirtu qofti osoo gargaarte mana mamma baarii miti wayitti ijaarte jechuudha. Namni bara mana jaartini okay tata amma dubbii ati argannee jira laa dubbii irraa ijoo argannee jira. Amma nuti kaayyoon teenya guddoon adda manni itti banamee fi sagantaan dhuftee fi booniyyaan waan balleessitetti hin gaabbine yaada ummataa kun akkanatti fudhate. Ummanni guutuun booniyyee waan hin godhe bagan godhee normaal jetteedha. Bas akkami jettee maaliif jetteedha. Gaafi nuti irra sagantaan ta'e kana qofa beekaa. Kanammoo adeemsuma keessa finne. Sagantaan har'aa maaliif booniyyeen akkas jettee akkamitti namni waan dalagetti sheenoo oolee balleessee nuun jechuu dhiisee akkas ja'a. Gaafii tana gaafii hawaasa bal'aati jechuudha. Intalti musliimaa takka. Intalti sammuu keessaa quraana soddomman qabdu takka. Nurallee jabdu booniyyeen amma. Engadda asitti harkaana islaamaa, harkaana isaanaa, harkaana imaanaa waliin hoggaa haadhafaatti waliin teessee nu gaafattu waa meeqa akka isinuu laaltanii gartan jechuudha. Cimina ishiitiif jabina ishii. Siigalee sheexaanii namni dogoggorsiisaa innuu amantii keessatti dhalate kanarra nurra qabdii jechuu beekaa. Akkasii fudhaa. Akkasitti takka arganne jettanii nama haadha abbaa ofii gane nama haadha abbaa ofii dhiisee an musliima an bani muhammadi isinii ta'e yaa ummata kiyya isin na fudhaa amantiin tiyyata jalqabaa itti na cuuban sanii miti taanuma musliimaa tana ta dhugaa tanin gaafa itti dhaladhee san irratti kana karaan kun jee isinitti dhufe akkasitti qurxaan kun never ever an hin fudhan qurxaa kana hin fudhu akkataa qurxaa isin yaa jirtan kun isin mama baanii miti anaama maraataa kanallee kara biraa geessaa jirtanii jechuudha. Abbaan fedhanii balleessan nuti jaartii namaatu jaarsa dhiiftee jaarsa nama biraa jala wal fudhatanii badan meeqa beenu waa hedduu beenasi sinii galee jaalalachuu sinii beenasi maal jaalala keessa akka jira. Kanaafuu tasgabbaawati warri gargaaruu barbaadan naaf hamzaa wal marannaa eessatti akka ta'u maal akka ta'u qabu itti sagantaas baafanna sun sagantaan achiin dhumatee jira. Amma sagantaan inni jirtu booniyyee maaliif jecha san jette akkamit jette ummataa maal ibsu